gaddaa sitti deebi'ee sanuma. Tak barri nagaan sin oolchini boortitti maal suuqxeeti dallaa koo jala asifachi kan deemtu dhaqxee dallaa koo kanatti kan hirkattu ati maal narraa qabdan jedhe akaakayyuun kanke akaakayyuu koo Timoree ajjeesi abbaan kanke abbaa koo Timoree ajjeesi amma mo'ati jararraa kan dhaaltee jette na balleessuudhaaf hirateetti maal goota dallaa koo keessa dallaa kootti maaliif hirkattaati. Maalan balleesse maal yoon balleesse simmoo isin abbaa kootii nan gorsitanu maal balleesse maalan balleesse amma. Akni siyaa balleesse. Nagaan oola rabbi nagaan sinaa oolchu. Ana nagaadhaan haa oolchu sirra simmoo balaarra siyaa oolchu. Maal narraa qabdan jedhe. Kan kee kophaatti qotattu kan ceetee kan koo lafa kan koo qotattu. Lakkisaa rabbi nagaa buusu jedhaati kana. Anaaf nagaa buusu sitti balaa buusu. Kanuma. Maali kun na dhoortii kun asi galgalaa gara. Galatooma. Maali shi wanti erbee wayiidha. Taafachu. Beekaa koo bira dhaqee isa beekaa kootiin ol xaxee gadi xaxee guduunfee yoon isii lafa kaa'uu baadhee jedhe ani dhuguma galataa miti. Mortittii kanamoo. Maal? Maal taat? Ilma ko. Nan badee. Atoo na jarjarsu laga bu'ee tanan balaan narra dhaqqabe. Maal taate maal? Ilma baadhaaba an beektu. Isa kam? Uuma dhaka. Uuma. Rabbi biyyoo sattaa salphisu. Erga du'ee inni bad. Alitti salphisa. Ila anumaa lagaa ol ba'u. Akkanuma ijuma kootti la na fuulduratti dhufeetuma. Isa du'emu. Galaane naan jedhe. Abjuudhaan haasoftamu maali? Maal abjuudhaani? Ijuma kiyyatti olumatti dhufneeti. Galaane anaa bar uumadha naan jecha nafaana fiigaa. Nawaambe? Sila ekeraan waama. Sila ekeraan waamita. Maal jette? Maal jette? Mata jolle. Achi deebi gurra. Maal ta'ee wanni ko achirra. Nagaa oolte akkam oolte? Naguma. Ana. Ana. Anuma uumadha. Maal ati duuteetta miti? Hinduun. Maal ati duuteetta miti? Hinduun. Duuteetta boo'icha keetiin. Hinduun kunoo rabbi. Boo'icha keetiin jedhama. Boo'icha keetiin jedhama. Akkas taanan eeyyen du'eera. Eessaa baatini? Rabbitu dhaqiitii. Koo garaa isaanii keessa jiru. Fedhii isaanii waan dachee tana irratti barbaadan akkanatti mani dhaqiitii ummata gaafadhuuti koottu naan jedhe na erge. Waan garaa kootii yoo sitti mate rabbiin biraa naati. Waanuma garaa kee keessaa yoo ati natti matte ani immoo rabbi biraan dhaqee raawwadhee na sii hima. Akkanaa jettu gaa rabbii. Waan tokko namni yaa rabbii jedhiin hundayyuu nuu kenniteetta laallachii magariisa kana waan hunda gara laal waan hundayyuu nuu kenniteetta hundayyuu waan tokko si biraan dhabnee rabbi si galateeffannaa galatanii guddaan si haa ga'u naa jedhin rabbi. Haa ta'u. Afachi waa tokko tafa. Maal tafa? Maaliin? Hundayyuu nuu guutteetta inni kun dachee gama sana shangannee inni kun laga burqaati inni kun laga waacitiiti jedhee gandaan lagaan wal qoonnee jibbaa guddaa waan nu gidduu jiruuf jaalalama duwwaa nuu kennee kan kana akka kana waliin irra jaalala guddaa nuu kenninaa jedhiin. Lagaan gandaan addaan wal qoqqoodaa jirraa. Kanaafuu jidduu keenya keessatti jaalala nu uumii kan nu hanqate kanaa jechaa jirta. Jaalala duwwaa hanqate. Rakkoon hin jiru. Atis garuu waan tokko naa himi ummatatti. Ummanni ganda keenyaa waan rakkatan waan rakkoo garaa isaanii keessa jiru
akka jirutti dhufanii akkanatti mani dhaqiitii ganda gandatti hundumatti himi. Hundumayyuu walitti waamu. Hundumayyuu nama argite hundumatti labsi yaa miti. Waamu. Ilmoo namaa kan taate hundumaa yaa miti. Rakkoo isaa himatu. Rakkoo isaanii amma carraa kanatti haa fayyadamani. Waamu dhaqee waamu. Carraa kanatti haa fayyadamani. Anoo duraan otoon kana beekee maafan caccabadheessan ture. Finni ani mataa qabadheetaniyyee mataa qabadhee. Ani kan siin jedhu ofii deebiin hin tura. Maal tura amma isinii gaa jedhaa jira. Waan nama ajaa'iba. Raajiidha bara. An ka'e nama lukun raajiin nama raajiin jedhee maan kana. Waan raajiitiin kun. Dhuftanii. Si ni godhu. Si namtichi waaqa biraa dhufe jedhame sun. Maaliifi yaada garaa keessanii natti maddaa rabbiin biraan siniin ga'a jedhe malee waan tokko waan keessa jiru yaada garaa keessanii jedhe malee amaa tokko hin qabu kanaaf hin sodaatina. Sodaatee cina dhaabbatu iyyuu hin taane maddaa sodaatinaati. Eeyyeen rakkoon hin jiru. Atillee waan garaa kee keessaa argammaa natti matteetti waan feetu. Ati hoo isin hoo hundumti keessanu natti maddaa dafaa yeroo hin qabu. Ani itti naa himtani. Biyya alaa dhaqee makiinaa maal fakkaatu mana maal fakkaatu jaalallee takka ufuma ladda kaa'ee konkolaataa koo kana godhaa waggaa bashannanu isimatan itti naa hima akka biyya alaa na fiddu. Kanuma. Gaarii isinoo. Anillee ishuma kinoo durbummaa koo ishee ijoollummaa sana naa deebisee. Dargaggeessuma walii dhiigani kinu walirraan korsiisee warreebsisee hudduu koo isa durii sana naadee kanuma jechaa ila dargaggeessa walirraan korsiisu tokkoffaa lammaffaa immoo hino kanumatti tiyyatana ishumala adii ishaashoo naa godhe akkanitti jedhu akkanaa taasisuun barbaada. Adii waacii akka ta'uuf. Sirriidha. Durbummaatti akka deebitu. Eeyyeen. Isinoo. Animu. Anillee rabbiin baay'ee rakkisuun barbaadu iccitiidhaan sitti machuun barbaadan. Itti maddaa rakkinan qabu iccitiidhaan itti maddaa. Irra hin sodaatinaa itti maddaa. Isin bira dhufuure. Achuma dhaabbadhu. Taagaa. Achitti itti maddaa. Erga ta'e. Achitti. Rabbi jalaa kan dhokatu hin jiru. Diina koo caccabsitee ol guduunfitee gadi guduunfitee namummaadhaa baastee inni karaarra taa'ee akka kadhatu animmoo isarra dhaabbadhee kararaa kana sii kenne jedhee akkanitti kun harma naasaati. Kanuma natti isin hima. Waan natti himtan hundumaa kanuman rabbitti isinii himeetoo deebi'a. Aslihi madde sanatti kaay. Ani waaqayyo irraa kan barbaadu. Durbummaa koo ishee durii sana naa deebise. Ilkaan koo kan akkumatti narraa haqeeto. Adi ishaashiyyoo akkanaa. Sana boodammu dhiira waliin dha'u walirraa korseessu.
keenyaaf jaalala keenya hunduma keenyaaf akkan wal jaallannu hunda keenya akkan wal kabajnu akkan wal jaallannutti yaa rabbi mansi kanatti sana tole nuu jedhi yaa rabbi. Ergaa keessan rabbitti meera garuu amma raawwii isaatiif na bira haa dhufanii waan jedheef koottaa rabbi biraan isin geessaa in xumurattu koottaa. Al tokko garuu achi dhaquu keessaniin dura madaallii tokkotu jira. Madaalliin kunis kan rabbi natti hime keessi isaa qulqulluu kan ta'e akka keessa isaa kan ollaa isaatiif waan gaarii yaadu afaan tokko dubbatanitti yaanni isaanis tokko ta'ee wal jaalatu nama dachee bal'oo tanatti amanu nama qaamni waaqni kenneefitti amanee ishoo jedhee fudhate namaaf waan gaarii yaadu biyyaaf waan gaarii yaadu haana bira dhufuu naan jedhee jira. Isa kana dhoksee kan na bira dhufe garuu achitti hafuunis hin jiraa beekadha. Koottaa kan kana buusu. Achi taftaa